dhiifama baatiriin harkaa fixatee wanni jedhee itti deebi'a. dhiifama baatiriin harkaa fixatee itti deebi'a yaada koon fixanne maan haadharaafu likkii isaaniitti himaarree firra ጸጥ ሲሏቸው እኮ እነሱ አዋቂ እነሱ ለቅላቂ እነሱ ሳሚ እነሱ ምናምን እነሱ አገራሽጋድ ወይ አከመት ያከነ ቢየራ ፈጫኔቱ ማፍኔ ያ ጀዋር ሲቱ አሉ ይትንበይን አጀበር ኡመተ ከነ ኑረባ ሲዱጋ ወላሂ ቆጳይ ሲንጄ ቆጳይ ሴና ቻርጂን ራፍጠቴ ይፈመና ጎዳ ካነ ሲንጎዲኒ አቦ ሶሻል ሚዲያ ኢስኒዲፍናን ሶሻል ሚዲያ ዱንፈተንጋ ሶሻል ሚዲያ ኢስኒዲፍናን ግብጽ ወጂን ደለገን ትግሬ ወጂን ደለገን ቲፒኤልኤፍ ወጂን ደለገን ኢሳን ወረብየ ዲጉ ኢሳን በር ወረ ሂዳ አባይ ሰንዲጉ በርባዱ ኤኑቲኻ ወጊብሲኑ ኸነ ማለቃ ትግሬኑ ኸነ ማለቃ ቱቱ አከለን ለኮይቴኑ ኸኒቲ ኑዋ ኸኒቱ አና ዱረ ፉዳታ ናምበር 1 አና ዱረ ፉዳታ ዱፌሲ ጄሱፍ ና ፉዳታ እንጂ ማዮምና ኸኒቲ ዮሚን አርኬ ሲላኒን አርኬ ጋሪ ዳሚ አና ፉዳታን ሲንጄ የሀገር ፍቅር የለኝም አና ኸጀው ያ ኢልመሳሬ ያ ኢልመከልብ ያ ኢልመነፍጠኛ ያ ገንቱ አረሌ ነምኒኑ አጄሳ ጅሩ ኤኙ አረ ነምኒኑ አጄሳ ጅሩ ኤኙ አረ ኸመነ ሂደት አቦያ ወይለክ ዮ ኢሲኒ ሂንዱምኔ ዱቢቲ ያአን ሎጂካሊ ታኤ ኢሲን አስረዳውዳፍ የሮ ሂንቀቡ ዱጋን ኢሲኒ ማን ዱቢ gana bar bakala garba jawar you are innocent still now if neheno gabbisa iskali mali warri jattan kun hundinu gabbatani serri cabe jira serri gama kana dabe akana diriramu qaba akasaw qaba no way hakni jiru himbekamu jalda wadif sahat ni jiru himbekamu kamal galchu hakni jiru himbekamu جوار حقني جروحهم بكمو إسين أمة خنايو إر حركة قبدني ورما بقوتني إسين تو بر إسين تو إسين في سنين دفع إسين تو دورة فولة خنة في أمة خنا أمة رتب عاسجرا إسين تو أباو جولة كافاو في جولة أرسي جمع أكوانيا تنامني قولي إسيني مالي كواني ميت بلسجنامي because isintu kharabanef isintu harkar raqabe bar isintu harkar raqabe ummata khanami hari harki simmi chara warrinu michiru barbadan harka simmi chire absinaj numo nu bar daga qabanne bar warra tanki akka funyaanitti hidate qawwe qabate deebu bar maqale galchine እንዴ በባዶ አይደለም እኮ ምን ፈክረው ባዶ አይደለም ጨዋታችን በተግባር ደረጃ ሐቁን አሳይተን መሬት ላይ ተዋክተን ቲፒኤልኤፍን እናትን ብዳ ብለነው ሸኝተነዋል እኮ እንደነችና ትላንት እኮ ነፍጠኛ ትላንት ሀበሻ ነኝ የሚል ነፍጠኛ ነኝ የሚል ቀይሮ አመሰግናለሁ አስብለናል እኮ እኛ እንደነችና እንዴት በየትኛው መልኩ ነው እኛ ምንናቀው እኛ እኮ ትላንት ለዚህ ሀገር እንዳትወድቅ ምሰሶ ሆነን እኮ የጠበቅን ሰው ነን እንዴት ምሰሶ ታኔ በራከ ቢቲሰን ሂንጂኔ ጋፈሰም በሌሲኔ I know I feel this one feel goda antana feeling goda yeroo san sila mootummaan ce'umsaa baanan san silaa jaarame silaa mootummaan collaborationidha jaarame silaa arraan tana dubbiin hin dhuftu garuu haa taatu immoo sheenaa fi eegeen gama boodaati sheenaa fi eegeen gama boodaati
haataatu garuu ta fuulduraatti deemna kaleessa nuti arra warri nuti nafxanyaadha je'ee paartii adda addaati bar nu dhagaa joolle barra warri abin keessa jiru bar yuunivarsiitii takka wajjin baranne naman baranne nu gootanii dhaabbatanii bar qeeroo jaaraa jeetiin dadhabee bar karaa keessaatiidhaan arraa miti bar karaa keessaatiidhaan የኦሮሞ ወጣቶች ብሔራዊ ንቅናቄ ጄ ብሔራዊ ንቅናቄ የኦሮሞ ወጣቶች ብሔራዊ ንቅናቄ ሙቭመንቲን ቀይሮዳ ከራ ስትራክቸራት ዴቡ ቀበጄ የሮ ዱራቲ ዳፍ ከራ ከይሳቲ ዳንጃሬ የሮ እንጌሲ አንንጃሬ ጃለን ክያ ጃለን ወልቤኑ አንንጃሬ ዋንከና ኢረቲ ህርማዳ ስትራክቸራት ሃዲየ ቢፍኑን ጀኔ ዋንከና arrantana warri university keessa walqi tabaane arrantana warri university keessa nuti walqi tabaane isaan dhaaba jaaranii socho'anii deemaan jiranii rakkoon teenya maal akka taate beeytanii rakkoon teenya recognition walii hin kenninu rakkoon teenya tokko hin kabaju nama tokko bar nuti on dargaggoo isin caaltu Jaldaawud Ibsaa na dhage Kamaal Galchuu na dhage Professor Mararaa Guddinaa na dhage Jalbaqalaa Garbaadhaa na dhage joollee super taate joollee qabsaa'ota taate joollee universitii keessa eebbifame genius warra tahan warra onnee qaban warra akka dhaaba ilmaan amaaraa tana warra isaan kana kolaasee cidhaan qabee gaggaa'uu danda'u meeqatu jira gabbaasaa joollee dardaraa gabbaasaa warra isaan falmuu danda'uun itti gabbaasa iffiin guutaa joollee dardaraadha arra rakkoon teessan nuti ilaa yammaan tanaa wanni isin abdannee taa'u jirru bar gamtaa uumtan jenneeti gamtaa maalluu uumtan nu dhagaa darbee biyyatti isin galchee miti arra namichi dhageeffadha arra namichi Abiyyi baanan kuni anaa biyyatti isin galchee nuutu isumaan fuudhee kursiirra angorra kaa'eeti sababa kanaadhaan warri biyyarraa gale isinis kan Abiyyis ka angorra taa'ee dhiiga qeerootiidhaanii dhagaa darbeeti isinis kan biyyatti galtan dhagaan darbameeti irraa bani hulaa isini gale hundi keessanuu qeerootu biyyatti isin galche qeerootu biyyatti isin galche normaalii jechuudha galata dhabdanii numaatu maal jettan kanarraan achi dabartaniiti normaalii jechuudha kanarraan dabartanii wanni isin barbaaddan maali angoo nuu adda qooddadaa jettaniiti angoo nuu harkaa qabaa jettanii maal godhaa jirtan ilmaan Oromoo gaqqabuudhaaf yaalaa jirtan parsantii 35 parsantii 45 parsantii 60 nuu adda qooddataa paabaa'oon hangana fudhachuu qabaa abaa'oon hangana fudhachuu qabaa kaafaa'oon hangana fudhachuu qabaa coomaa baankee lafa sii kaa'ee jira isinirraa eegalamuu qaba qabsoon tura isinirraa jechuudha buqqaa bahaa ni dhageessani isin arrallee dhageeffadha arrallee namni dhagaa darbee mootummaa tana angoorraa kaasu namni karaa cufee angoo mootummaa tanarraa kaasu namni qooqa gaafa wanni keessa boksii keessatti fuudhee wanni darbu qooqa darbu namni mootummaa tana harkaa darbu eejii kiyya kanarra nama jiru kana qeeroo biyya jirtu tana isin akkamitti angoodhaaf jettanii tokkoomtanii yeroo tana keessatti diina isin dhufu jiru kana akkamitti firraa dhorkuu dadhabdan yaa ilmaan sareedha maali rakkinni keessan maali rakkinni keessan meenatti hima rakkinni keessan Jaldaawud Ibsaatiin dulloomne Baqqalaa Garbaa isin umriin teessan hin deemne we are not a next generation nuti next generation itti aanuu miti eenyuuf falmaa jirtan Oromiyaa eenyuuf kan nuuf deemtan nuuf maami maaliif dargaggoon keessatti hin qabsooyne maaliif dhaabalee kana hunda keessatti dargaggoon itti seenuu qaba hajaara mujee yeroon gaafadhu sanis dubbii tanaa dhufaaf hin beeke
إيجون كيسن فدين أنجو جالتشون كيسن أرمو أكبر خود سجلتم أكبر خود سجلتمي تكاسرتي نادم سيسنا تكامو إسن نفكاتنيت أكا أرميان غبرومتو قبود أفديمتن but إسنتيسن إفنو أبيجتيسن إفنو لقا دربيني خراج أفني عمالي أنقرى نمن نخافنا كان سرنا نفتنيا إسن الرتينين ديب سجوسن كان سرنا نفتنيا سن الرتينين ديب سجوسن الرلي أكما TPLF اتقاقيسن سنتي لقا اتقورني خراج تشوفني دينقديتي نراك أبني استراتيجي ترسيمو جوار نتهم سنة مسخمنيت الرلي غافة سنكا مين دقيقة غافة سنمو ديبتانيتي أنا جال داود يبسا بالالو أنا كمال قلشو بالالو أنا بروفيسور مرارا قدنا بالالو أنا هاي أوبيديوس لما بالالو أوبيديو كو أفنوي نبرا أوبيديو برنو كام ستيمالي أنا أبساوي درو ديغا خيش أبسي إيغا خي غنك أورومو جدي فديتي غقبي أورومو جديتي فديتي غقبي درا جال داود يبسا كمال قلشو ديبئا وروتن كافا أو خيس جرتا وري غرغدا فدي لبو متا خيسني أنغو جالچو تيسين كيسا بلبل تسن ناتو أنغوك أبد جوسن إف كيستي قد الأمسا درا مالي إف كيستي فدي أنغوك أبد شو بربادو سن إف كيستي قد أبا جروسن أبا فده أورومون برايم مينستري قدت أبا فده أورومون بريزيدانتي قدت أبا فده قرمو أبيين نفتنيادا سرنا نفتنيا نورتي ديبسودا أكبر بادو تاكا لما سدي أفر شنجا تربة سديت ساقل كودان جيولوجيكا لكاوا تاكا أفان أورومودا أكا إني ilmaan Oromoo hin baratan afaan Amaaraa akka namni baratu Oromiyaa keessatti akka afaan Amaaraa babal'atu godhuudhaaf nama barbaade takka kun sirna naftanyaa bara 1950moota keessatti Haayila Sillaaseen poolisiidhaan baasee lafa kaa'e one Oromiyaa diiguu barbaada karaan inni Oromiyaa itti diiguu barbaadu san akka lafti Oromiyaa jaamtu san hin jiraanne hawaasa Oromooti jira malee lafti Oromiyaa jaamtu hin jirtu jedhee deemuu isaati logical maffa Oromoo dhabamsiisu isaati naftanyaadha jechuudha isini galee ilmaan Oromoodha akkuma kaleessa siyaasaadhaan afaaniidhaan sossobanii ilmaan Oromoodha ajjeesanii fi hidhan sanitti nurratti bobba'aa jira akkuma TPLF fi akkuma sirna dargiitii fi wanniidha Haayila Sillaaseedha kanaafuu naftanyaadha jechuudha kaleessa nama angoo isarra kaayesan irraanfatee ilmaan Oromoodha arrallee jechiirraa irraa buqqisaa jira naftanyaadha jechuudha ilmaan Oromoo lafasaa expansionaan urbanizationaadhaan irraa fuudhaa jira jechuudha kana qabsaa'ota ilmaan Oromoodha akka jaal abdii raggaasaadha namicha sanniin jaaladhoonneerraa he's the true man nama akkasii santu silaa bar angoo qabachuu qabatu dee bara baa'oo keessatti isin jaal daawud ibsaa osoo isin hidhamne osoo angaawonni biraadhaa hin hidhamne maaliif jaal daawud maaliif jaal raggaasaan hidhamanan nafgaafiidha isin koota uffattanii jaal abdii raggaasaadhaa osoo hidhaa jiru osoo mana hidhaa keessa jiru isin guyyaa takkallee warri abaa'oo shaneedha akkamitti isin qooqa ta'uu dadhabdaniif namicha kanaaf akkamiin mana hidhaa keessa angoo dhiiftanii keessaa jaatanii fi isaan yoo isaan gadi hin dhiif maaliif namicha kun akka bahuun gaafan maaliif namicha dhugaati nama haqa qabu nama kaleessas rakkataa ture arras rakkachaa jiru mee laalaa miciyyoo kaleessa jimmaa keessatti gaafa yeroo biiroon abaa'oodhaa yeroo saaqamtu miciyyoon onnee isii jaalala oromummaa isiin qabdurraa imimmaa yaaftisan arre eenyu hidhe
kalees oromumaa hidhamaa ture arras oromoo hidhamaa jira eenyu kan hidhaa jiru Dr. Abiy sirna nafxanyaati kan hidhaa jiru laala deebi'ee akka Johar lidatu ayyaaloo faa wajjiidhaan haasawee godhan abin arraan tana namni angoo fudhatu akka oromoo tahu akka ijoollee ilmaan oromoo dhugaadhaaf qabsooytu san akka angoo fudhatan beekaniifi arra nuti angoon barbaannu Itoophiyaa survive taatu ja'aniiti maal ja'an kaleessa poolisii isaanii keessatti yeroo isaan mana hidhaa keessaa yaasan dhageeffadha warra abin maqaa abiniitiidhaan hidhaman san mana hidhaa keessaa yeroo inni yaasu maal jee taayee danda'afa እኛ ያካሄድ ችግር ነው ያለብን እንጂ የሀገር ግንባታ ላይ ምንም አይነት ችግር የለብንም ያለው ማን ነው ብልጽግና ፓርቲ ምን ማለት ነው ይሄ ማልጀቹ እኛ በሀገር ግንባታ ላይ ከነጀቹን ብየቲ ሰንጃሩረት which means ኦሮሚያን hinjirtu ብሔር የሚባል ነገር የለም ብሔረሰብ የሚባል ነገር የለም አንቀጽ 39 የሚባለው ነገር የለም ወንጃ አሙሰት ስርነ ነፍጠኛ ጃሩረት ረኪነ ሂንቀብኑ ወሊን ሀገረ ግንባታ ዳቆን ዳንኤል ክብረት ባኑ ሰንጀቹዳ ገራገሩማ ሰኒ ሂንቀብኑ ገራገሩማ አዴምሳቲ ፊ ስትራክቸራቲ ቀምናጃን ሶማሊ አብይ ጀቹን ነፍጠኛዳ እስኒ ገለ ወረዱ ጋዳን ቀብሳው namni mana hidhaatti darbaa jiru eenyu ammaantana isaanii jechuudha gaafiin tiyya taniinan isinii deebuu barbaadu tami yeroo duraatiidhaaf yeroo TPLF nurraa deemu TPLF fi garaagarummaan confusion isinitti uumu jiran takkaa jira garaagarummaan TPLF fi garaagarummaan naftanyaa sirna naftanyaadha maalii jennee addabarree jirra arraantana TPLF wajji dalagu jiran akkana ta'u jiran maali ta'u jiran warra Egypt wajji ta'u dhagee obbolee saxiya TPLF common objective wajji qabna na dhageeffadha common objective wajji qabna common objective keenya maali article 39 self-determination up to secession haga oromiyan biyyataate buqqoo dandeeysutti hawaasan artikila san gubbaarratti waltaana isini gale lamada gaafa nuti jechii teenyarra angoo irraa fuunee TPLF ariine namni angoo lafa teenya weerare eenyu TPLF lafarra jira lafanu weerare finfinnee harka qabuun kan bishoftu weerara jiruun kan adama weerara jiruun kan beeta kristiyaana keessatti qawwee dhokoyfate arrallee dirredhaa keessatti structure jaaree nu jeesaa jiru eenyu Tigreeda TPLF hawhaati eenyu nu jeesaa jira eenyu kan foon oromoodhaa dhooysaadhaan ajjeesisaa jira eenyu naftanyaa miti isintu isaanii wajjin ta'ee nu jeesaa jira maqalee galchinee jirra nuti isaan guutuma gonkumallee angoo irratti deebuudhaafillee kaappaasitii hin qaban tanaan hin sodaachisinaa tanaan ummata confusiona keessan kaa'inaa yallam naannaa wandi onk kan eegaa TPLF ተመልሶ ኦሮሚያን መቆጣጠር ይችላል የሚል አርጊውመንት ከኔጋ አቅርቦ ሊመከራከር የሚችል አካል ካለ ይምጣውን ኖ TPLF በምንም አይነት ደረጃ 5 ሚሊዮን የሆነ ህዝብ የኦሮሞ የነቃ ማህበረሰብን ተመልሶ ይገዛዋል ማለት የራስን ስልጣን የምታራዝምበት በህዝቡ ውስጥ ኮንፊውዥን ፈጥራ መሄድ የምትፈልገው ሲስተም ነው እንጂ TPLF ተመልሶ የኢትዮጵያን ህዝብ መግዛት የሚችልበት ካፓሲቲም አቅምም የለውም ይሄን ከስራ አስምሬ ነግራለሁ ካና ጀለሰረሬቲ ስሪት ሲሄማ ሂንደንዳል ገሩሞ በቀላ ገርባ TPLF ወጅ ተለጉጅራ ፕሮፌሰር እስቃል ገቢሳዳ TPLF ወጅ ተለጉጅራ በሪሳ መቀሌ ደመኒ
bariisaan Tigraay TV irraan dhufanii bariisaan maalii akkana ta'anii baga dhaqan baqa qiyoo feete baqa dhaqan arrallee borullee dhaqaa isaanii wajjin waltahaa isaanii wajjin article 39 irratti waltaana isaan lafa teenyarra hin jiran kaleessa namni nutumaa ture nu jeesisaa ture OPDO mataasiiti kaleessa namni ABO takka takkatti mana dhaqee guursisaa ture ilmaan Oromoodha afaan Oromoo jijjiiree fi Tigreen afaan Oromoo beeti Tigreen afaan Oromoo beeti afaan Oromoo beeti Tigreen hin beetu eenyu qayyqeef OPDO arralleeoo isaanuma maal agobdaaji baandaa jechuun isini baandaa jechuun nama yeroo hunda kadhufee fakkaataa bulu eenyu bar Jawaar akka isin survive gootan Jawaar jaala khiyya sin jaaladhoonni irraa wallaahi sin jaala rabbi umriitii adeeressu gin badii bakka tanaddalee jirta badii bakka tanaddalee badii bakka tanaddalee atuu ni seenooyta yeroo raftu atuu yeroo raftu ni seenooyta garuu gin wanni yeroo san keessatti oolchineef qawwee harkaan qabu ilmaan Oromoodha gaaga'ama guddaa biyyattiin sayyoo seente karaa kanaan Soomaaliyaa karaa kanaan Suudaan karaa kanaan Affaar karaa kanaan warri qawwee qabu gaaga'ama guddaa keessa seenuu danda'a teeknikalii hangeef jaarru baga nu raffiste xiqqo arrammoo baaqaa callaa dabaafannee jira arra alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi galanni haa ge'u kakaleessa afaan deema dibatee namichi abbaa kaadee kun angoorra hanga inni bahuu nu sossobee Jawaar shawwadee dhageeffadhaan asiniif hima Jawaar gimbar mee waan takka asiniif himu Jawaar kuni raayiduudha moo mucaan kun waan inni of keessaa qabu I don't know hin beeku that's why I like it gaafa Minnesota keessa jiru maal jee aboo jee jarana jee feeta waanuma feetam naan jaa malee namichi kun mucaan kuni hin ta'uu dhiisaa jee hamma us yaaniin Jawaaruma garagalan aboo jettanii tiyya kijiba godhee teessan dhugaa haa godhu teessanuma dhugaa godheetuma tiyya kijiba haa godhu osoo bar laal warri ABO daggaftan warri dhaaba biraa daggaftan jecha inni ganama jee sallaalaa jecha inni amma nuti bilisoomne akkana taane hoottaa galaa siyaasa there is a sistemaan akkam goonee irraa fonqolchinaadha malee ganamumaan mucaan kuni namichi kuni hin tahu kanarra isin anamma lammaa jaalattanii maani lammaan jaaladu to tell you the truth I am not supporting him because he's a CIA taphatee taphataafi yeroo nuti angoo jiru eenyu maqaa isaan hima Abiyyi nuti yeroo angoo irraa buqqifnu deebi'eeti maqaa sabboonummaatiidhaan inni deebi'e akka irra horee wanni leegasii isaanii leegasii Dr. Abiyyiitii fi waan isaan hatansan itti maal itti fufsiisuudhaafi wanniidha maabaabayaadha gabbehee dubbachuu qabaa namichi lammaa baanan kun angoon ilmaan Oromoon caaltu achi keessa taa'ee mistira nuu kannaa hin jiru ABO dhaqanii weeraru jiran shanee ja'anii weeraraa jiran WBO dhaqanii weeraran san irraa dhorkaa hin jiru information kannee fi jalaa maqaa jechaa hin jiru jaalmarroon gabbee nutti himaa hin jiru isini galee karaan inni itti nuti support itti nu godhaa jiru hin beeku I don't know I don't have an information about him information irraan qabu tanaafuu maal ta'uu qaba namichi kun deebi'ee afaan damma godhatee gaafa nuti namicha kana buqqifnu another survive teeti raasuun bespring wotro yimaxaanna front irratti beetiti bakka nuti silaa ilmaan Oromoo quuqama qabu kaayuu qabnu san dhaqee irra gaci jedhee taa'uudhaaf deema kanaafin nooja kanaafu dogongora ganama dogongorre san lamada deebinee akkan dogongorreefin if baasii if himii yoo viidiyoo xiyyaatan agarte jechuudha kanaafu ilmaan Oromoodha ganamarraan dubbate Jawaar ganamumarraa namichi kun hin tahuu je haya hin tahuu je nu hime arra akka hin taane agarre moo nagarre arra hin agarre kaleessa
warri Oromoo je'eef wanni jedhe arra maallaqa fudhatee afaan damma godhatee dhufee sabboonummaa nutti himaan jiru kaleessa kaabinee biyyatti ijoollee TPLF wajjin dhaaba TPLF wajjin arra isaan TPLF nutti as deebi'a TPLF jaan kuni siyaasaallee ta'uu mala siyaasaallee ta'uu mala TPLF jechuun maaliif yoo jettan aboogaa risoorsii gurguddaa biyya tana keessaa qabna kaapitaala gurguddaa biyya tana keessaa qabna siigalee Mossad KBG'n eenyu ummanni CIA gurguddaan ana wajjin namni tokko akka nama na wajjin wallaluu fakkaateeti harka lafa jalaatiidhaan friendii taanii wajji dalagu bargaraan keessa waan qulqulluu ta'eef bar Oromoo isin nama shakkitanii ardaftanii nama shakkuun dandeeysan bar Oromoon tanaafu tapha CIA ta'uu mala Oromoon akka gaafa Afrikaa gubbaarratti biyya taatuu fi akka aangoo dhugaadhaa qabattu hin barbaadamu namni isin hin feene Ingiliiz namni isin hin feene Ameerikaa namni isin hin feene Israa'el namni isin hin feene harka sadaffaatu jira because Oromoo yoo aangoo qabatte Horn of Africa gubbaarratti waan biraa gaafa Araba gubbaarratti waatu jijjiirama gaafa Afrikaa gubbaarratti waatu jijjiirama resources hin qabdan san excavate godhanii fudhachuu hin danda'an exploit godhuu hin danda'an resources san hatuu hin danda'an tanaafuu ati akka abbaa biyyaa taate waan si beekuufi maali akka aangoo qabattu sin barbaadu fakkeessee si nyaachuu barbaada malee sabboontoota fuuldura sii fideeti karaa New Yorkitti yaamee Londonitti yaamanii aboo ni dhageessaa nu Oromoo tana bara 19 gaafa Minilik jiisu sanirraa kaasnee qawwee kanneen akka Oromoon cabxu namni godhe nuti Faransaayis namni qawwee kanneen akka Oromoon cabxu godhe nuti yoo Oromoon deebitee angorra dhufte dubbii akkanaati uumamaatiti tanaafuu nu angorra akkasi tursiisnu feetamoo akkasi darbinu feenaa jetteeti ganamumaan namicha prime ministeri godhanitti himan lakki ani isinii wajjiniin dalagaa okay go ahead jaani tanaafuu mattafaafanya Oromoodhaaf hin kannini jaani tanaaf Oromoo namni isin bilisoomsu abaa'oo miti namni isin bilisoomsu kaafaa'oo miti namni isin bilisoomsu paabaa'oo miti namni Oromoo bilisoomsu Oromoodha kana beekaa qabadda namni isin bilisoomsu abaa'oo miti namni isin bilisoomsu kaafaa'oo miti namni isin bilisoomsu paabaa'oo miti namni isin bilisoomsu Oromoodha dhiiga keenya dhagaa nuti darbannu san bakka nuti tol taanu san malee abaa'oon bar persantii 40 waynaanaa kanna paabaa'oon bar persantii 50 naa kanna kaafaa'oon bar deebiteeti akkana naa kanna jettee irra wal nyaachaa jirti fadhii angoo jechuudha I respect Jalmarro bakka inni jirutti umrii rabbi haa dheeressu mucaasaa kana karadhaaf maaliifin tana jaabeetan yoo rakkoon takka dhufte badan bargutoo sargutoo gabaalla badan bargutoo uree seenuu danda'a namni isaaf immoo opportunity kannuu danda'u mucaa kana beekaa namni opportunity Jalmarroodhaaf tarsiimoodhaan masakee qeeroo hidheet karaa cufsiisee mootummaa laaffisee yoo mootummaan jabaattee qawweedhaan dhufte karaa kanaan laal karaa qawweetiidhaan banaadhaan itti akkanatti itti afuufaa karaan itti seenuu dandeenyu tanaafin isiniin jedha yoo warri qabsoo hin beeyne qabsoon karaa lamaan wal deeggarti jedhee isinitti himaa ture qabsoon bifa lama takka armii straagliidha karaa kaaniidhaan siviiliidha karaa siviilii kanaan maal goota dalagaa keessa biiroo mootummaa dalagaa diduudhaan karaa cufuudhaan istiraakchara mootummaa diiguudhaan kana dhufee Jalmarroo godhuun hin danda'u do you believe me this one Jalmarroon dhufee godhuu hin danda'u Jalmarroon ka godhuu danda'u cabsee seenu Jalmarroon karaa Jalmarroof karaan banamuun qeeroon asii karaa cufuu qaba Jawaar asii tarsiimoo baasuu qaba kana beekani warri gabbaatanii Jawaar qeeyxan warri gabbaatanii nama biraa qeeyxan san namichi kuni he has got capacity hedduu qaba namni qeeroo karaa cufee
ጃልመሮ ብርር አሃ በሸዋ በሰሜን በደቡብ በምዕራብ በመናምን ይሄንን ያህል ወታደር ግባ ነቂ ወራዳ በከኝ ጅሩ ኢንፎርሜሽን ተከንቴ አደረደይ ገቴ ተከንተ ኤኙ ከናፊ ጃልመሮ ይወልታል ከናፊን አባኦ ፊጆሌን ካፋኦ ኢፊጆሌን ፓባኦ ኢፊጆሌን ኢልማን ኦሮሞ ጃልመሮ ወኒ ጀተን ደገፍተን ወለነረብሲና ቀብሶ ወልደ ገርቲ ማለ ወልኛቱ ወንነንሲን እንጀዱ ቀብሶን ወልደ ገርቲ ቀብሶን ወልደ ገርቲ ዮ ፈዲ አንጎ ጃልመሮ ናና ቀበቱ ጀቴ ይወጣቴ ማለ ዮ ኤቨሉን ኪያና ቀበቱ ጀቴ ማለ ዮ ገንዲ ኪያና ቀበቱ ጀቴ ማለ ኢች ኢዝ ሰፕሊመንታሪ ወኒ ወዳ ወልኛች ወልዴገራ ተቆተቆን ዴገሬ ዱፋ ተናፊ በር ብልጽግናን አዴ ሲምባፍቴ በር ሲኛቹ ፌዲያ አዳዴ ሲምባፍቴ አዳዴ ሲምባፍቴት ሲኛቹ በርባዲ በር አባው ቀበቲ በር አባውን በር ይብሰባሴ በር አባውን ተቆሜ በር ይብሰባሴ ካፋው ቆፈራች ባሰን ድራማ ኤን ጎዱ ደመን አባው በቃ ሜኾታ ወልመሪአና ሻንጣዳኒስ ማለቀ ሲኒ ኸኒና ኑ ወጂ ወልመሪያዳ ጆሌ ለማስ ጉባራ ጅርቱ ኡስ በርጃ ወኒ ዳል ዳውድ ይብሳበር ስሪ ደጅራ ይረበይተኒ እኒ ቀብሳዋ ዱሪ በር እኒ በር አከነ ጎዴ እኒ አከስ ጎዴ በር ጀተኒ ኢሲን ወልኛተን ምንድነው ሁለት ወዳጆችን ለመለየት መጀመሪያ መርዝ መርጨት አለበት ነመለማ ከወልጃለቱ ከንወልዴገሩ አከ እኒ ሲንጂሲኔ ዱራ ተኮ ኸይሳ ሳይበ ጎዶቹ ቀብዳት ዱራቲ ጃል ዳውድ ይብሳ ኤኙ አብይን ፍሬንዲ ጎዶቹ ቀባ ሳይበ ጎዶቹ ቀባ ስሪት በደንብ አርግቶ ቢኮዝ የሲአይኤ ስራ ነው ትክክል ነው አብይ እስራኤል ሲሪጅራ ቢኮዝ አንተን ለማፍረስ ሲል የግድ አንተን ፓርትነር የሆነውን በትግል ይደግፋል የሚባለውን አካል የግድ ጓደኛ ማድረግ አለበት ይሄ ፖለቲካ ነው የማይገባ ከሆነ ለምን ትታገላለህ ዮኩን ሲንገሌ ማቀብሶይታ አባውን አከካፋው ደገፉ ቀቡ ይምቤቱ ኸረብራት ይዳል አከሚ ወልኛታ አባው ፊ ካፋው አከሚ ወል አከሚ አባው ፊ ፓባው አከሚ ወልኛት ጃልዳው ዲብሳቲ ፈከሚ ከማል ገልጩዳ ወለቡ ደንዳል ኦሶ አንጎይ ነርከን ሜ ፐርሰንት ሞኩደሉ አርከን ነምኒ ዱዋራ ተካቱ ረሲጣ ተከረ ለማዱጫ ለመረሰዲቱ ጫል አንጎ ሰኑን ቀብዱ አከሚት ይረወኛል በሾ ሰዲቱ ጅራ አዱሬ የተኒ ቢየቴ ሰኒት ዲፈመና ጎዳ በከተራ ወንመኒ ወለባ አዱሬ ለማ ታ ጉራቲ ፊ አዲ ተካጅር ሴናንቱ ሴና አጃይባት tokkofoon miizarra jira tokko hulaadhaan itti seene tokkommoo foddaadhaan utaalee foon san irra bu'e ka hulaan seene santu dura arke san ka hulaadhaan seene santu arke ka foddaan arke ka boshoo maali adurree hulaadhaan seenu jirtu tan arke kun immoo foddaarra waan jiruuf waan teebiliin takkaammoo miizni san isaadhaaf xarabbeezaan san isaaf dhiyaatu irratti utaalee foon qabu yeroo foon kana qabu ka foddaadhaan seene kun foon guddaa qabee boccooqe akka gaariitti irraa buqqifate kaan immoo ka dura arke san waan xiqqoo takka fudhate aboo lafaa ol kaan kaamma foon nyaachuu dhiisanii wal nyaachuu eegalan fidii anaas irra guddaa nyaachuu qaba ati anaas dura arke akkasii miti akkanaa mijaanii wal nyaatan eega nuti lameeru wallalle na dhageeffadhaa seenaan tun sinii agaltu nama biraatii fi mijaal daawud ibsaatii fi kamaal galchuutii fi dubbii tana dubbachaa jira eega nuti lameenu irra wal qabne foon kana daanyaa bira geeffannaa waliin jaan hayyee daanyaan isaanii eenyu jeedalloo hirriiba muka jala jirtu tawaan takka quban qabdu foon isaanii qabatanii bakka isiin ciiftutti itti dhaqanii lafaa kaasaniit maal jaaniin jeedalloo aw maaltu isin fide wayin nu fide maal wallabni maalirra wallabdan anaa foon dura arke
innio anaatu foon guddaa dura qabate tanaafuu anaatu irra guddaa fudhachuu qabaa je ijaan ana dura arke jeesan hayyee atoo maal jetta lakkii ani kophaa kiyyaan qabadhe inni arkuus anaatu dura qabate tanaafuu naaf fudhate jeen guddaa akkasii mitii jetteen amma laa dhageeffadhu akkami jennaan fida jetteen miizaana irra isinii kaayeti walqixa godhee isinii kannaa jetteen walqixa gootee nu kanni taa'ee abiyyi barbeel kun walqixa gootee nu kanni taa'ee haa foon isaanii fuudhee hoo mee adurreen fuutee foon jeedallo geessitee bakka rabdutti miizaana irra kaayyatu hayyee jetteen miizaana gisee irra kaayan miizaana kana afaanin miizaantii barsanuu murtee silaa achirra keessa gaarii mi guddaa sanirraa gada buqqifatte amma hangoote gudduma kanarraa aboo kanaa irra guddaadha miizaana gisee irra keessa miizaanni kabashoo adii kanaa irra guddaa irraa fuutee irraa nyaatte amma ni laalti ammas karumaa irra guddaa itti deebitee nyaatte haa irra silaa xiqqaa ture santu amma irra guddate amma gisee kana laalte aboo kanaa irra guddate amma jettee kanaas fuutee irraa xiqqoo irraa buqqifattee nyaatte osuma akkana harkaniiti maalte foon dhumuu eegale adurreen lameen waliin garagaltee wallaalte hay aboo nu daanyummaadhaaf jeedala sana bira fidannee jeedalti bar wanna kana nyaattee fitte hanga hafe kana yoo wal dhaqqabne hoo jetteen hanga hafe kana hanguma nuti finnee itti dhufnee nurraa nyaattee fitne because yoo itti fuune jeedalloodhaan nu nyaatti nu humna hin qabnu faamilii takkallee taanu humna hin qabnu maal goonaa jennaan haga jeedalloo mataa mammaraniiti jeedalloo dhiifama nu godhiiti gaa nuti amma foonis agarree daanyummaa keeti jetteen daanyummaa keetis agarree waan nu goote kanaas agarree amma foon hangaafe kana nuuqan foon hangaafe kana nuuqan foon hangaafe kana nuuqan jette yaa kamaal galchuu yaa jaal daawud ibsaa naa qabsaa naa sindiroonni teetana dhiisaa yaabbale yakkii namni isin qabsiisaa jiru qeeroo biyya jiruti dhiisaa akkana maal jetti silaa maal yoo jetteen gaarii dhamee maal silaa jetteen gaarii jeedalloon aboo jarana jetteen hirriiba irraayis na haaftanii daanyummaa seegana keeysan namni gaa ujuraa qaba jetteen sheeni tokko gisee waa dalagu gaa ujuraa qaba daanyaan tokko yoo namni tokko waan tokko namaa dalage ujuraa qaba kun gaa haafe kuni daanyummaatii jetteen aboo kun qiyyaa keeysan dhumee jiraa jetteen keeysan dhumee jiraa kun ujuraa qiyyaa waan hin daanyummaa itti sidii taa'e የዳኝነት አገልግሎት የተሰጠበት ክፍያ ነው jetteen boosuma akkaate ነው አዎ ስለዚህ ምን መሆን አለብን ዴማ jetteen harka qullaa ምን አባት አመጣለሁ አከነ ሲንጄ ጆይስን አከነ ታተም ማሊ ቤተን 40% 80% 20 ምናምን % jettani osoo angoon qabanne caayaa takkummaa ilmaan oromoo abdii isinirraa godhattee isin eegaa jirtu irratti abdii isin godhattee isinirraa eegaa jirtu malee ani amma isin barbaadeeti qeeroon biyya jirtu dantaa isinirraa qabaatteeti isintu bilisummaa nu baasi jennee nuti eeggannaan isintu nu qabsaawa jennee eeggannaan to tell you the truth no jalaadhee abiyyiin naftanyaa jala marree kalloosaa jiitu achi keenyee jirra maal finnaa qabsaawaa dardara ilmaan oromoo kan itti cafaqamee kan itti hidhamee ati 1991 jaarraan abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuuf qabrii jira jeneraal waaqoo guutuu qabrii jira rabbi rahmataa godhuufi jeneraal taaddasaa birruu qabrii jira elamoo qilxuu qabrii jira tulloomtanii jirtanii isinis isaanii wajji deemtan kaayoo isaanii immoo fudhannee deemna akka itti fudhannu institutionalize godhannu kaafaa'oodha paabaa'oodha abaa'oodha jennee osoo hin taane gaafa oromiyaa gabrummaa jalaa isii baafne sirna abaa'oo ganama isaa dhaabbate san alaabaa isiitii fi alaabaa abbaa gadaadhaa mirmirsinee dhaabbanna malee an obboleessa kiyya kan kaafaa'oo kan shanee daggafu akkam jeetii wajji wallalaan kaayota kan qaba akkamittiin an namicha paabaa'oo daggafu an akkamittiin kaafaa'oo dhajee isaa wajji wallala akkamit kaafaa'oo dhabaa'oo wajji wallala maal osoo walqixa gabroomaa jirru osoo walqixa waa dhabaa jirru jechuu osoo nafxanyaan kaleessa nuti TPLF irraa ariine san lafa teenya weerartee qabattee jirtu
osoo arrallee finfinneen daangaan isii weeraramaa jiru osoo arrallee afaan amaaraa deebi'ee nurratti as deebi'aa jiru akkami wallallaa akkami jimmaa arsii jenna akkami wallaggaa harargee jenna nuti akkamitti eeysaan bakka kamiin tanaafi qabsaawonni dhugaa kan kaleessa dhagaa haree arrallee biyyatti isin galchee namicha kana angorra kaa'ee arrallee nuutu angorra dhufaa isiniin jenna kana dubbii tana naa qabadhaa. You cannot lead us. Isin yaada akkanaa kanaan nu bulchuu hin dandeessan. Yaada akkanaatiidha yoo ka isin nuun deemtan yoo taate isin Oromiyaa Soomaaliyaa godhuu barbaaddan. Oromiyaa maal godhuu deemtan? Soomaaliyaa godhuu deemuu barbaaddan. Waan Dr. Heenok Gabbisaa jedheetu dhufuu ta'a. Iigoo kanaan, iigoo aangoo qabachuutiidhaan, iigoo ganda jala dhokochuudhaan aboo an arsiif hin jee an akkana jee dhaadadhe an harargeedha jee takka dhaadadhe an jimma jee dhaadadhe an boorana jee dhaadadhe an shawaa jee dhaadadhe no way kaleessa shawaa gizee buqqoo arsitti dhaqe kaleessa gizee harargee waa dhabde wallagga dheeyxee qubatte boorana dheeyxee qubatte baale dheeyxee qubatte kaleessa akkasi kaleessa warra Somali rabuqqee ummanni kuni TPLF drama irratti dalagee rabuqqaasisanuu mana isaanii jaarame san lafa isaanii jaarame san arraan tana hulaan rabuqqifachaan jirtu kaabineen lafa san Oromoon bakka arkate lammiidhaaf jaamee maalleeni guurame san ni jira qabsaa'onni dhugaa kaleessa dhagaa haree